Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota furtuu jireenyaa. Har'a viidiyoo addaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoon kunis waa'ee saayikooloojii sammuu namaatii wajjin kan wal qabatudha. Osoo gara viidiyootti hin seenne duratti namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu akkasumas viidiyoo keenya laayikii fi sheer godhuudhaan nu jajjabeessuu akka hin daganne isiniin jenna. Kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsina. Dhimmi har'a nuti irratti haasofnus waa'ee saayikooloojii sammuu namaatii wajjin wal qabatee waan tokko waliin ilaalla. Kunis inni jalqaba nama tokkoof filannoo yeroo dhiyaateef carraan inni filannoo isa sadaffaa filachuu baay'ee guddaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf nama tokkoof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jettee yoo kanatti lakkoofsa kana filannoo akka inni keessaa filatuuf yoo kenniteef yookiin gubbaarraa jalqabee 1, 2, 3 jeessa sadaffaarra jiru filata yookiin jalarraa ol eegalee 7ffaa 6ffaa darbee kan 5ffaarra jiru filata jechuudha. Jalarraa kaasee kan sadaffaarra jiru yookiin gubbaarraa kaasee kan sadaffaarra jiru carraan inni filachuu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafuu carraa waan kana itti fayyadamaan isin yoo itti fayyadamtan beektan. Inni lammaffaan nama tokko irraa waan barbaadde argachuu yoo barbaadde jalqaba irratti wanta ulfaataa ta'e tokko akkasii godhu gaafadhu. Filannoo kee salphisaa gaafa deemtu haala salphaa ta'een filannoo kee isa salphaa ta'e filata. Fakkeenyaaf namni tokko birrii tokko akkasiif liqeessu yoo barbaadde birrii 200 fa'aa gaafadhu. Gaafa birrii 200 didu suutaan filannoo kee gara birrii tokkotti fidi. Haala kanaan irraa argachuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanummaa inni sadaffaan guyyoota hojii keessaa guyyaa jalqabaa fi isa dhumaa carraan ati hooggantoota bira waajjira deemtee dhimma kee xumurachuu xiqqaadha. Sababniinis guyyaa jalqabaa hojii torbaaniitu karoorfama. Guyyaa isa dhumaa immoo hojii torbaanii kanaatu xiinxalama jechuudha. Kanaafuu guyyoota jalqabaatii fi guyyaa dhumaa carraan ati waajjira deemtee dhimma kee xumurachuu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu carraan akka dhimmi kee siif xumuramu yoo barbaadde guyyoota jidduu jiran kana jechuudha. Guyyaa jalqabaatis kan ta'in kadhumaatis kan ta'in kana jidduu kana yoo deemte carraan dhimmi kee siif dhumu bal'aadha jechuudha walakkaa kanatti. Inni itti aanu immoo inni afuraffaan namni tokko akka inni si ilaalaa jiru yoo beekuu barbaadde hamuummadhu. Yeroo ati hamuummattu namni si ilaalaa jiru sun ni hamuummataa. Hogguu ati akkasa hamuummatte namni si ilaalaa jiru ni hamuummata jechuudha osoo ofirratti hin beekin. Inni shanaffaan immoo namni tokko gaafa dhaabbatee si ilaalu akka si biraa deemu yoo barbaadde callisii osoo irraa hin libsatin kophee isaa ilaali. Yeroo ati callistee kophee isaa ilaaltu kana ni deema jechuudha namni kun. Waan ajaa'ibaati. Inni jaffaan immoo bakka namoonni walitti qabamanii jiranitti namni tokko yoo quba abuudduu isaa yookiin abba guddoo jennu kana dhokfate yookiin dhoyfate iddoon san hin mijanneef jechuudha. Bakki san hin mijanneef saalfachaa yookiin qaanfachaa jira jechuudha namni kun. Kunis quba isaa dhoysuudhaaf yoo yaade jechuudha. Quba isaa abuudduu kana abba guddaa kana yoo dhoyfachuuf yaale nama kana haalli iddoo sanii hin mijanneef jechuudha. Bakki jiru sanitti hin mijanneef jechuuf qaanfachaa jira bakka sanitti yoo quba isaa abba guddoo kan dhoysu taate. Torbaffaan ammoo namoota walitti qabamanii jiran keessatti yeroo wanti nama kofalchisu tokko uumamu namni gara nama baay'ee jaallatuutti ilaala. Kun yeroo baay'ee jaalalleewwan dhimma kanatti fayyadamuu dandeessanii jaalalleewwan wal jaalatan amala kana qabu. Yeroo baay'ee iddoo bakka namni itti walitti qabamee jiru keessatti wanti nama kofalchisu tokko yeroo uumamu namni tokko irra baay'ee nama jaalatu laala. Yeroo qofti dhimmi nama kofalchisu yeroo qoftan karaa nama jaalatu laala jechuudha yeroo hedduu akka saayikooloojiin jettutti jechuudha. Inni 8ffaan namoota waliin yeroo haaso'itu
miilli isaa garamitti akka garagalee jiru ilaali. Namni haasaan kee itti tolee si dhaggeeffachaa jiru miila isaa gara keetti garagalchaa jedhama. Egaa haala kanaan namni tokko akka si dhaggeeffachaa jiru beekuu dandeessaa jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata daawwattoota keenya. Viidiyoon haala kanaa viidiyoon beekumsa akkanaa waa'ee saayikolojiitii wajjin wal qabatee waa hedduu waan jiruuf viidiyoo kun akkana akka isiniif dhiyaatu yoo barbaaddan namoonni barbaaddan koomentii irratti naaf barreessaa, akka itti fufu yoo barbaaddan yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jechaa. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemnutti nagaattiin naa turaan isiniin jaaladha.